حبيبي محمد حبيبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، خبجمتوتا جالتمتوتا في هردفتوتا چانال يوتيوب آلي سفيان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكا جرتن مرت هند خيسا نجين ربي جاللتي ربي رحمني ربي قد اسنرتي هاجراتو ربي سبحانه وتعالى دندها فهمي دين إسلام فاخنو اسنين جتشا فإنا ربي تنقيا الرا قافي في ديبسا مرسا صدفا كتا جهفا قبني لهاني جرا قافين أكا أرمان قدي خناتي نوالين ترى قافي تكفى شيخ آدم تولا إنيو إرتبر شيخ آدم تولا إنيو إرا برتن شيخ آدم أحمد همرو با شيخ عبد الله تقو جا شيخ محمد علي أحمد دا شيخ محمد زبوري. قافي لمفا درسوني شيخ آدم تولا إن يفادا شيخ أحمد وتر با شيخ حسن كومبولشا جا شيخ موسى سؤالا دا شيخ محمد زبور هندنو درسوتا إسانيتي. قافي صدفا شيخ أحمد وتر شيخني إساني خندرة إرابرة إنيو شيخ محمد أحمد عبد الله با شيخ موسى الدلي جا شيخ آدم تولا دا شيخ عبد الله تقوتي. قافي أفرفا شيخ محمد أمين خرو إيست دلتن وتر با هرومايا جا أرسي دا چرچري. قافي شنفا شيخ محمد أمين خرو إيست برسيساترا إيست دؤن رحمة الله عليه. هرومايت برسيساترا أجمت دؤن با چرچرت برسيساترا مكة دؤن جا مكة برسيساترا أجمت دؤن دا مكة برسيساترا مدينة دؤن. قافي جهفا شيخ عبد الله تقو إيست دلتن كومبولشا ملكا رافو با ددر جا فديس دا غارم اللتاتي. تربفا درسوني شيخ عبد الله تقو إن يفادا شيخ آدم تولا با شيخ علي كاكما جا شيخ أحمد وتر دا شيخ حسين فديس شيخ حاجي يوسف چيرو هندينو درسوتا إسانيتي.
Gaaffii saddeettaffaa Sheekh Amiin Ibroo eenyurraa baratan? A. Sheekh Muhammad Aadam B. Sheekh Aadam Caffee C. Haaji Yuusuf Ciroo D. Sheekh Addoktor Abdushakuur Muhammadi. Gaaffii sagalaffaa darasoonni Sheekh Aadam Caffee eenyu faadha? A. Sheekh Muusaa Kurfaa Rooqaa B. Sheekh Amiin Ibroo C. Sheekh Ahmad Hassan D. A fi Baadha. Gaaffii kudhanaffaa Sheekh Ahmad Watar maqaan isaanii guutuun eenyu? A. Sheekh Ahmad Muhammad Jamaal B. Sheekh Ahmad Watar Muhammad C. Sheekh Ahmad Usmaan Muhammad D. Sheekh Ahmad Jamaal Aadami. Gaaffii kudha takkaffaa Sheekh Muhammad Amiin Kharroo kitaaba kam barreessan? A. Sharhii Sahiha Muslim B. Sharhii Sunana Ibnu Maajah C. Tafsiira Qur'aanaa D. A fi C. Daa malee hundinuu sirriidha. Gaaffii kudha lammaffaa Sheekh Muhammad Rashaadiif tafsiira isaanii irratti kan Qur'aana qara'eef eenyu? A. Sheekh Abdurrahmaan As-Sudaysii B. Sheekh Su'uud Shuraymii C. Sheekh Abdul Baasit Abdus Samad D. Sheekh Ali Al-Hudhayfi. Gaaffii kudha sadaffaa kitaabota Sheekh Muhammad Rashaad barreessan isa kami? A. Matni Abuu Shujaa'a afaan Oromootiin B. Kitaaba guddina Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam C. Aqiidaa Xahaawiyyaa afaan Oromootiin D. Hundinuu deebii sirriidha. Gaaffii kudha afuraffaa namni yeroo jalqabaatiif kitaaba tafsiira afaan Oromootiin barreesse eenyu? A. Sheekh Muhammad Amiin Kharroo B. Sheekh Muusaa Su'aalaa C. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee D. A fi Baan deebii sirriiti. Gaaffii kudha shanaffaa Dr. Abdushakuur Muhammad eenyurraa baratan? A. Sheekh Bakrii Saphaloo B. Sheekh Muhammad Sabroo C. Sheekh Aadam Daawwee D. Isaan hunda irraa baratan. Gaaffii kudha jahaffaa fi kan xumura qubee afaan Oromoo tan amma itti barreessaa jirru namni jalqaba lafa kaaye eenyu? A. Sheekh Bakrii Saphaloo B. Sheekh Abdushakuur Muhammad C. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee D. A fi C'dha. Kabajamtoota obboleen Islaamaa gaafiin keenya marsaa sadaffaa kutaa jahaffaan kana fakkaata hubachiisa. Yeroon gaafii deebisaa kanaaf kenname sa'aatii 10 qofa.
gaafii kana iddoo itti guuttan yoo baruu barbaadan chaanaaluma YouTube keenyaa jalaahi argattanii jechuudha. Chaanaal YouTube keenyaa subscribe godhuudhaaf as tuqaa. Gaaffii deebisaa dabare yookiin viidiyoolee dabare yoo ilaaluu barbaadan ammoo as tuqaa. Gaaffii fi deebisaa marsaa sadaffaa kutaa torbaffaa kan xumuraa badhaasni isii birrii yookiin qarshii Itoophiyaa 20 hanga wal arginu nagaan nuuf turaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.